فما نملا فتي ورا نمنيت وادي بنين تدي فما قافنا وانو امتا فنا ودي فما قافنا كان بويس برواني سان ما ولا جرا لو سوبي تاتين دغون ورانو ما جچو فما اساتو قافتنا فما موچا كون حسن تيكو ادي بن ورو مدمتي Obbolako nu wallolun ne rabbi jedhaati tasgabbaanu dhageeffadha rabbi won caalan jiru dhageeffadha guma dhageessanii guma osoo hin taane kan yaalaa barbaanna hayaachisanu kan waraane isaa mucaanis ofitti amaneera yoo jechuu ta'e gaarii natti fakkaata jara nagumaan nu jararra barbaannu hin jiru dhugaa walitti maa jirra yaadaga gumaa jararra gaafachuudha armoo gaaffii sii qaba mube qoy isaan kan jedhaa jiranii mucaa akkamsiisaati resiitii fidaa jedhu maaliin akkamsiifne resiitii finna resiitaan tokko faraatti dhageeffadha andeeyaa bakkaatti yadalake kadhaa kadhatu hin jirtu amma booda kalmaa mucaa isaanii haa dhageeffatanii ni garaati nafsaaችን ካገዙ ይገዙ አለበለዚያ ደግሞ ጭንቅላትን እንቆርጣለን ወን ቢራ ጅርቱ አከከኛ መታም ረን እንግዲህ መታም ረላስ ክለም ነው ቢራ እንደዛ አትበል ነው ወጀቹዳ ይወል ሙባረክ ልቡ ቀበና ልቡ በመጀመሪያ ማለት ነው ወሩማ አከሰ ጅርተኑ ዱቢ ጫራ ጅርቶ ይቹል ነገር እየጫራችሁ ያላችሁት እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ናችሁ ዮ ነገሩን ክሎዝ አድርገን አልጨርሰናል ስንል ከእንደገና ተቆሰቁሱታላችሁ አንዱ የውጭውን ሌላ ቦታ ላይ እየተነገረ ያለውን ያመጣል አንዱ ሌላ አጀንዳ ያነሳል አመፈከኛ ብሪሲቲ ሰርቲፊዳ ጀቴ ሀቢባን አላለች ሁለቱንም ላሳክም ነው ያለችው ማዱቢ በለሱቱስን ኡጋድ ማኑ ኦሮሞ ደምቲ ኦሮሞን አዲ ዱበተበር አዲ ዱበዳ ጉማ ማሊ ፍረነኑት ይያልጭፈነ ሙጫን ኩባን እኒ በርባዱ እንገርጋራ ዋን እኒ በርባዱ እንጎናፍ ጀነምቲ ማፍ ዱቢ ከም ብራር ክስተኒ ፍዱ ነጋ ወያ ፈከኛፍ ካንጀራ አማሪ ጀረ ብረጅ በቃ ይወከስተ እኮ ጀርስ በቃ ብራቲ ቀበኒ አኩመ ቀልቢኑ ጨብሱ ደንደው ማ በቃ ስትያደም ሙጫ ምስኪነ ከነ ማለት ጎደን ዶጎጎሬ እንሱ ነምኒ ተቆ ጋፈ ዶጎጎረ ሳ ደብሲ አማሩ እንደንደው ቢሻንደር በነማረን እስኒ ገለ ከላስ ዱቢ ከናስ ትፍትኔ ሙጫ ኬኛ ወላለን ዮ ቀርሲ በርባደን ቀርሲ ነው አከንን ዲፋ መጋፈት አማ ዋን ዱበተሙዩ እኒ ሁበታን ጅሩ ኑት ዲፋ መጋፈታ ጀር ሙጫን ዲፋ መስና ጋፈቱ ከኒስ ወራኔ ከሙጫ ኬኛ ወራኔ ዲፋ ማጋፈቱ ጀኔ ዱበቻ ጅረ መለ ኢስን ዲፋ መጋፈታን ጀን እስ ወሪ ገስቲ ከነረ ጅርቶ ሜ ረቢ ጀዳቲ አመንታ ኬሰኒፍ ጀዳቲ ነጋ ያዳ ሶ ቦሌቲ ቆይ ቆይ jalqaba kanarratti walii gallee demokraasii nuti gaafa dhufne dhageeffatu nuti gaafa dhufne dabareen dubbata dabareen dubbata ቆይ እሱ እኮ እኔ ያልኩት ነው ኮንቲኒ ያላለው nu jalqaba gaafa dhufne kanumarratti walii galle kanarratti walii gallaan dubbii isaan keessa deebi'anii waan biraa jalqaban dubbiin infashalaa jechuudha ከመጀመሪያም እኮ ያልነው ልጁን እናክማለን ያ ደግሞ ይቅርታ ይጠየቅ ጠይቆ ይለቀቅ ብለን I don't know for somewhere እንትን አደረጉት እንጂ ኦኬ ዱቢ ከሰ ደብሱ ምትንጀቹ ቆጥ ይወድ Thank you okay እስኪ በተራ ካሁን በኋላ ማንን ሰው ሚውት እንዳላሳ ተራ እስከምሰጠው ማለት ነው እሺ አውሪ እናቴ ያው ልክ ሞቤ አሁን ምን መሰለክ እየበጠበጠ ያለው ሀቡ እንዳለችው ሁሉም እየገባ የተለያየ ሐሳብ ይሰጣል ያለቀው ጉዳይ ላይ ያላለቀ ነገር ይመጣና ኢሹ ይነሳል ያለቀ ነገር ነበር ሀቡ በቃ አሁን ልጁ መጀመሪያ ላይ እኮ ኢቭን ልጁ ራሱ ተናግሯል ምንም እንደማይፈልጉና ልጁ ወንድማቸው ሁለቱም መታከም እንዳለባቸው አንደኛውን ህክምና አግኝቷል ህክምናውን አልጨረሰም ያኛው ህክምና አላገኘም አይደለ ሁለቱም ወደ ህክምና ተቋም ይሄዱ ሁለቱም ማለት ነው ሀቡ እንዳለችው ይሄዱ ይታከሙ ማለት ነው በቃ እኛም ሁላችንንም አውርደንና አንተ ኪያና ልጁን አስገባ ሀቡ ብቻ ሆኑ ሌላ ሰው ማንንም ሰው አታስገባ ሐሳቦች ናቸው ነገሮችን ብትንትን ያደርጋሉ ናቸው ማንንም ሰው እኔ ጣላለሁ እኮ ገባ ሁላችንም ተጣልተናል እዚህ ውስጥ ያለ ነው ወንድምና ወንድም ይጣላል ስለዚህ በቃ ሁለቱም ተጎዳርቷል ወንዶች ናቸው ህክምና ረክ ደገፈዳ ሙባረክ ጀሪ ነማይ ሳኒ ሃሶ خلاص ደገፈዳ ጀሪ ነማይ ሳኒ ሃሶ ኦልካየተኒ አስቲ ዲፈተኒ ነማኻን ገጉ
jijjiiruudhaaf yaalii qaban. No. Harka ijoollee harka jira. Osoon dhoy sinatti dubbadha yoo ka dubbattan ta'e. Tole. Baka Mubarak. Amma Sagaleen fiyyanii qaamaa bu'ii galchi Marcos ye bu'ii galchi. Geeffadhaa warri kaan. Wannan sin himu tokko amma Habibaan nama galchitanii nama muusinaa moderatoonni nura bashinaa turumbaduu galchi Marcos. Maallaqa hin feenu haa jedhanu ijoollee keenya kan yoo nutti fakkaate nan jira miti istaagna godhaara yoo nutti fakkaate ijoollee keenya kan kadhatee xumuratee jedhu nuyi wanni kun akka sabaattis akka maalittis maqaa nu balleessa yoo jenne nawriidha akkuma kiyyaan jedhe inta'u wanti kun yoo jenne ittamanne akka sabaatti maqaa sabaan nyaannu dhageessanii as deebinee waliin mari'annee akkas ijoollee keenya gorfanna yoo immoo lakki gaafatamuu qaba jenne afaan tokkoon dubbachuu qabna kaan kan biraasa kanaaf tasgabbaa dubbadhaaf Fuad daqiiqaa tokko si kenneera turumbaduu naa galcha. fayyadama አማርፋንስ ኦሮሞፋንስ ነው ፈየደም በሌላ መናገዲ በነገራችን ላይ ሀቢባ የሚሉት ነገር እኔም ደግፋለሁ ሁለቱም መጀመሪያ ህክምና ማግኘት አለባቸው ይሄ ሁላችንም የሚያስማማን ነገር ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ደግሞ ወንድሞቻችን ወላሂ ቢላሂ ለምን ማገቻቶ ትለናል አቡ ሸክለክ turumbadu gachi yoki taigad di bloki si goda jara modi tarasara wole leba ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ሆነ የተነሳው ስለ ካሳ በነገራችን ላይ በኦሮሞ ዘንድ ማለት ነው ችግር የለውም ካሳ መጠየቅ መብት አለው በካሳ መታረቅ ያለ ነው ሰው ጥፋቱን የሚያምነው አንድ ያጠፋ መቀጣት ስላለበት ይሄ ችግር የለውም ተፉን ቀቡ የቹረ ካሳኑ ቢረቲ እንደውም በኦሮሞ ዘንድ ነው የሚታወቀው ሌላውማ ደመላሽ ነው እሺ አይልም አይቀበልም ካሳም አይፈልግም ገባችሁ ስለዚህ እውነታው መነጋገሩ አስፈላጊ ነው መጀመሪያ ህክምና ማግኘት አለባቸው እርቅ ከፈለገ በዳይ ነው ጠይቆ እርቁን ተቀባይነት እንዲያገኝ የሚያስደርገው እሱ ሲጠይቅ ነው እኛ ምረትን የምንሰጠው እንጂ ካሳ መጠየቅ ምንም የሚያሳፍረው ነገር የለም ለማሳከም ከሆነና እና በይቅርታ የምታልፍ ከሆነ ለምን እዚህ ጋር ትመጣለህ አስፈላጊ እኮ አይደለም እኔ ይሄን ነው ማለት የምፈልገው ማለት ነው ወኒ ሲንጀራ ጅርተኑ ስሪዱ መተይቱ ጅሩ ነምኒ በዲ በለስ ቶክ በዲንሳ ኢቲ ሙራሜ ዱጋ ሳሰነ ፉዳቴ ነሞታ ቢራቲ በሩንሳ አከተው ጎዳሙ ደንደው ቀብ ሀቢባ ዋንጋሪ ዱበት ሀቢባ አሁን ቅድም ምን አለች መጀመሪያ ይታከሙና ወደ ህግ ይሄዱ በቃ ህግ አለ ህግ ለተበዳይ ነው በዳዩን የሚቀጣው እንደዛ ነው መደረግ ያለበት በመሸፋፈንና እንትን በማለት ማለፍ የለባችሁም ይሄ ነገር በጣም በስቷል መቆም መቻል አለበት እኛም እዚሁ ነው የምንኖረው እዚሁ ሳውዲ ማለት ነው በተለይ የጋዊዎቹ ስነ ስርዓት መያዝ አለባቸው እና አቡ ፋኖ ምናምን የምትሉት ትክክል አይደለም ነገሮቹን አስተካክሎ በሰላም አብረን የሰው ሀገር ላይ እንደ አንድ ሀገር ሰው ልጆች አብረን መኖር ካልቻል አሳልፈን እንሰጣለን ትክክል አይደለም ይሄን ነው ማለት የምፈልገው ብርጅስቶን ሐሳብ ችግር የለውም ሐሳብ ምንም ችግር የለውም እሺ አንዴ ከይቅርታ ጋር መናገር የምፈልገው ነገር እዚህ ጋር አሁን መጀመሪያ ልጆቹን ማሳከም ነው የሚቀድመው እናሳክማቸው ከዛ ወደ ህግ ይሄዱ ብያለሁ ይሄንን ያልኩበት ምክንያት ካሳ እንፈልጋለን ስላሉ ነው ኪያን መጀመሪያ ማመስገን ፈልጋለሁ ካሳ እኛ
አንቀበልም ሼም ነው እኛ ለራሳችን ብቁ ነን አያስፈልግም ወንድማችንን እኛ እንከሰዋለን ብሏል ቅድም እና ግን ካሳ መጠየቅ የነበረባቸው መጀመሪያ ይሄኛውን በድሏል በጩቤ ወቅቷል ግን እሱም ተደብድቧል ላይክ ተካካሳ አይነት ነገር እንደዛ ብለን በእርቅና በማሳከም ብንጨርሰው ጥሩ ነው ምክንያቱም እኔ ሁለቱም ወንድሞቼ ናቸው ሁለቱንም ለማሳከም ነው እዚህ ጋር የመጣሁት ሙባረክን አናግሬው እኔ ቤት ነበርን አይ እዚህ ይሻላል ሲሉ እሺ ብዬ የመጣ ነው ሁላችንም ሰላም ፈልገን ነው እርቅ ፈልገን ነው ሁለቱ ወንድሞቻችንን ለማስታረቅና ለማሳከም ነው ሶ ካሳ የሚባለው ነገር ይሄኛው ልጅ ባይደበደብ ነበር ባይደበደብ ኖሮ ይሄ ብቻ ነው ተበዳይ አሁን ግን ሁለት ተበዳዮች ነው ያሉት ተበዳደሉ እርስ በርስ ስለዚህ ተካካሰ በቃ አሁን ይቅርታ ተጠያይቀው ይቅርታ ጠይቆ ሰላም ተፈጥሮ ሁለቱንም ወንድሞቻችንን እናሳክማቸውኛ ሁለቱም ወንድሞቻችን ናቸው ይሄንን ነው የምለው እኔ አመሰግናለሁ እሺ namni biraan dubbatina turumbadu carraasii kenneera miuti qabadhaa warri kaan galatame hube haasaa dubbiin dhumatte irra deddeebi'uu jirta malee jarri nagaan feetu nama nagaan feene wajji nagaa barbaaduun hin barbaachisu dhiifama nu gaafadhaa namaan hin jedhan abbaan badii fi beekee dhufee ofii dhiifama si gaafata dhiifama na gaafadhu jechuun durumaa'u sunumtunuu karaa badiidha uumaa hambaa keessa hin jirtu namni tokko si waraanee kootu dhiifama na gaafadhu beenyaa naa kafalii hin jettuun harkaa qabda waan harkaa qabdu waan harkaa qabdu jabeeffadhu خبرة قفيدني خبرة قفيدتس أسد تومت دبين واني أسيتاني خذ هكمنا فلفني مالي هكمنا أبان في ولا أنا جرا ركو هكمنا كم تيما وبلتين تنياغلا تومتو إفراديم جان يو خلاص يولين جا فترة يولي جديمو دندس يولي وان جترا دابتة تنكرفتو يولي وجين سنندن دو يتتانن خران كون خران في مديتة تقولي قالوا بات يفتديمو دجيس تبرا وان يولين جتة أكا مريفن تنا كيان فانجان بينيانو تنكافنو شيء مدا مالتو شيء مدا nama tokko yakata ko malee awduat nyaatuuf tu akka katarraa nyaatee deebi'ee gaafa si nyaate suni sheemiin qabdu islaaha sheemiin qabdu nama sani akka harkaan kafalatan dhiini dhiiganii kawaraaname lukkuu miti yookaan tuutaa miti ilmoo namaatti dhiini gannaqame itti hanjamuun ta'u jaalattus jibbitus abufaanoo murteessee ture ajjeesaa jee deeme isaan murteessee harkaan kafalatan namu yoo harkaan lafarratti gabbu'anis sodaa dhiisaa boccisuu keessaa ba'a. Uummanni isin ajaju feeti asitti illee dhufte isin waraantee murtii isin kennu jirteesse mana murtii isaantu isinii ta'u jira. No waraanamtee deebitee nama kadhatta waraanamtee deebitee kootu jettee boochee dhiifama isa gaafattaa ofii waraanamtee amala gadi galummaa kana keessaa ba'a. Garaa keessan isin arga uummanni tanaaf isinitti boonee akkati koostar jee isinitti haasaa. Koostar jaa haasaa harkaa qabda waan harkaa qabdan itti fixanii itti fixatis keessa baasetis. Maal eenyutu eenyu gadi maa bocciftan nagaa namni hin feene haati kophatti feetu maali nageenyi gara lama tola malee gara tokko qofaa yoo ati nagaa jettee akkuma seeraa waan biyya keessa jiru kana eenyu gabbara eenyutu eenyu dhiifama gaafata abbaan balleessee mucaan dhiifama gaafate maatii qabaa nurraan hin baane beenyaa nyaachuun mucaa arsiidhaa katana dura yaadatan akkuma reefu tana keessa ijoolleen dubbachaa turte lafa gurgursiisan danda'anii lafaa miti lafee ofii gurguranii haa fidanii waan itti qabame kafalanii haa baafatanii san ta'uu baatti bara isaan barbaadanitti hojii deemudha gabaabatti akkasuman jedhan dhaabaa isaa hedduu. Ayyee as geenye irraa amma murteen Ube carraa kennita moo nama biraatiif kennita? Hayyee fudhu. Okay na guddisa. Laala ijoollee keenya wanti sun hubachuu qabdanu nuti jara kadhannee miti tokkoffaa irratti wanni isin beekuu qabdanu nuti gumaa nyaannu yaada jedhu kiyyaa qofaa miti kan fide jalqaba irratti hunduma keenyati irratti walii galee mana Habiba tokkoffaa irratti nuti jara barbaachan deemne Habibaatu naa bilbiltee akka ilma namaa tokkotti waan akka namaatti yaadduuf rakkoon kun hiikamuu qaba. Mubaarik bilbila na jalaan kaasu. Mubaariki na waami please. Rakkoon kun hiikamuu jetteenaan hayyee tole Mubaarikiin si waama dubbiin akka ijoolleen keessan odeessaa jiranuu miti akka ijoolleen keessan baanaa jiranuu miti jennee Mubaarikii waliin deemne achi kaanee kan miidhame nuyi achi isas nama dubbii gara biraatti jijjiiruuf jirtan kan miidhame nuyi kan waraaname nudha ilma keenya
mana jiraatti dubbachuudhaan qabnu mana ijoollee keenyaatti dubbachuu qabne inni dubbii gara mana Mubaarak finne sana booda jalqaba irratti kaasaa jedhamu kana kaasaa hin barbaannu hunduma keenyatti irratti walii gale yaada kiyyaa qofaa miti isinii galee fakkeenyaaf namni tokko erga nagaa barbaade mucayyoon kun ofiisiitii nuu bilbiltee lakkoofsa koo barbaadde lakkoofsa Mubaarak barbaadde bilbiltee ajandaa godhattee guyyaa guutuu irraa dubbachaa turte fakkeenyaaf akka Abu Faannoo ajandaa godhatanii itti waa funaannachuudhaaf ittiin ajandaa uummata Oromootiif uummata Amaaraa walitti buusuudhaaf itti fayyadamuu danda'u lubbuun ilma namaa jara biratti uumaa waa tokko bu'aan qabuuf jira jechuudha jarri ajandaa jiraa caalchifatu goofandimii ittiin funaannatan caalchifatu jechuudha isinii galee kanaaf nuti nagaadhaan dhufanii ifamas kan gaafachaa jiru jira kan akka dubbiin kun hiikamuu barbaades jira kan bilbila keenya barbaadee nu bilbile jira mee badiin keenya maanni asirratti ilma keenya hin yaalchifannaa waan inni barbaadu ilma keenyaaf hin goonaa gumaa kaasaa hin barbaadnu jechuun waan namaas tokkor wayii tokko hin qabu kun waan hundi keenya irratti walii gallee dubbachaa ture gara kiyyaa qofatti garagalchuudhaaf osoo cinqamuu dhiistanii baay'ee gaariidha isiniin jedha. Itti dabaluu danda'a Mubaarak. Yaa gama kanatti garagalchine siyaasan sidhagee malee waan duraa asee quban qabu gidduu bayan deebi'aa ture uumana fakkeenya malee egzaampileensi fudhadhe malee si qofaan murteessechaa jiru hundi keessanuuf jennoon teessan sanii gumaa guruu jira Oromoon gumaa yoo abbaan nagayaan dubbii fudhachuu barbaade gumaan kafalamee beenyaan kafalameeti dubbiin dhumatti wanni qaanfidhaa wanti haarayni wanni ta'e hin jiru jechuu barbaade yoo nagaa fedhe yoo harka fudhatti Oromoon kadhiiga ganna kadhiiga laali turumbaddu wanna tubachuu qabdu jechuudha amma fakkeenyaaf nuti bakka nagaa jirra lafa nagaa jirra si galee hafanni suu waqalu fakkeenyaaf waraanii kan jiraallee si bira jira jedhaa jirtu fakkeenyaaf kaanii ijoolleen keenya waraanan jarri illee achuma caakkaa keessatti ijoollee keenya qabdee waraanuu dandeessi maali haadha harmee ijoollee sanaatiif hin yaaddanu maatii ijoollee sanaatiif hin yaaddanu lubbuu ijoolleen kun ijoollee waggaa 22 waggaa 23 mana waggaa 10 wayii jirtudha ijoollee xixiqqashuudha argaan jirtanu ofii keessanii bakka VIP jiraattanii ofii keessanii nageenya keessan tasgabbeessitanii nama irratti du'a murteessuun sheemii guddaadha dhugaa rabbi namni yoo dhugaa dubbatu akka waan namni namarraa faayidaa argachuuf yookaan wanta ta'e intini fayyadamuuf dubbatu seenaa waraani jechuun maal jechuun ofii keetii osoo sitee osoo obboleessa keetii hin eeyyamtaa kana. Ena nayyama dhaggeeffadhu sitti himaati gara laafettiin intalaa ilma haadharraa ulfootti jette Oromoon gara laafummaa osoo obboleessa keetii hin eeyyamtu turumbaddu. Ana yoo ta'e osoo nama mucaa walirratti hin deddeebisina hundinuu yaada irratti haa kennu kiyyaa dhaabe. Maal dhugaan dubbannu kiyyaa qomqoy guutaa kiyyaa. Nuti rakkoon keenya jarri akkatti walii dhiibanu laala nuti Oromoon garuu waliif hin yaannu har'a osoo ilma Oromoo tokko dhaqanii qabanii waan tokko godhanii nuti Oromoo waliif hin dhimmamnu si galee akka bineensaatti itti wal ilaalla. Jarri garuu inni Ameerikaa jiru inni Kanaadaa jiru inni Dubaay jiru inni eessa jiru mucaa kanaaf fala dha'uuf cinqamaa jira lubbuu mucaa kanaa hambisuudha isin garuu lubbuu nama meeqaa balleessuudhaaf yaalii gochaa jiru isinirraa hin eegamu kun yaa fitadhu meeqa baabsitti ni mala geeffatu barbaadamaa jarri akkasitti hin ta'u gaa isin lamman walitti hin deddeebisina ilaa walitti deebisuu miti yarra eda amma Mubaarakii fi kiyyaa nuti yaada kennina yaada qabna amma bakka kana araaraaf dhufne nuti araaraaf dhufne kiyyaa muutii godhadhaa lamman keessan abbaa giddii ከማለት ሞታላችሁ qabattee yaada qabattee ወላ አባ ግዲ አስፈላጊ ከሆነ እወጣለሁ አቦቴ ማሰላም አለገፈዳ ዱብን ሰሊናቲ አባ ግዲ ለገፈዳትስ kiyya ለገፈዳ አቦ ሰላሚያቲ አቲ ማሊ ለሰላሚ ከነማንጀ Mubaarak barbaadatu wali nama dubbii saltaati maalama seetaan obbolaa kootiif hin sodaadhe malee waan sodaadhuuf hin qabu biraazar obbolaa kootiif hin sodaadhe malee waan sodaadhuuf hin qabu obbolaa kootiif hin sodaadhe malee waan maal sodaadhaan Dubaayin jira bar biyya seerri isa eegame keessa jira biraazar namni tokko mirga koo dhiibuu hin danda'u mee nama dhaggeeffadhu dura eda namni tokko namni dhiibuu hin danda'u Amaara ta'e Oromoo ta'e namni tokko caafii koo tuquu hin danda'u si galee kiyyaa dhaggeeffadhu eda siifi Mubaarak habarbaadatu seeraan haasawaa hin dandeenye namaa dhiisa yoo dubbii jimmaa taate deemaa galadhaan jimmattiin dubbii Oromoo taate Oromoon hundi haa qotarraa fudhattu kiyyaa kanuma rakkoon keessan kana jarri argitee gamaa gamanaa tokko taatee dhaabbattee jirtu isin dubbii gandatti gochuu jaalladhu guddaan kana gandaan deemtu si galee Mubaarak maal taate kudhate rakkoon keessan guddaan kana gandaan deemtu si galee jarri jechuudha muuta argacha hulattuun lammanuu muutu nurraa godha
وبيسران قبوا على جيفد إذا سيفتي على خبر بعدات راني نتخذوا بتشات ورجع ورموتي صداقتو كسحابانو لوجان جرتوتانو ما جرى لافتين انت لا المهادرة والفوتي ورمون درجتي صداقي سان لبون إنسان مبابني كانوا تبات يقف تبات نجرتو مترتي نما دي مودي سان نما جبرو نجيني نتخبط في ننجرو جرخين وقاف التيما نما سنكبن ينكبجين يجدين تو تجرتيس يوصل إنتاني تفتح مع رامتها قدادي أما ده Kurumbadu, gala Tommy. Kurumbadu, gala Tommy. Mera si Dabs. So that lubbuun ta'e. Amma si wala dhageenyu kaati. Duka ka dubbatuuti yaada kan nama biraa immoo dhaggeeffadhu. Yaada walii. Obboleessoo dhaggeeffadhu abbaa giddii si duran dubbii sana keessa ture jalqaba ajandaa kana kaleessa irraatti jirraati. Takkaa ol baanee isin dubbataan jiru isin dhaggeeffachaa jirra. Uustanii matuma gubbaa dhuftanii muka gubbaa gadi hin korina. Isin dura keessa jirra obsinee isin dhaggeeffatu jirra. Gaafa karaa baddan immoo isinitti himna. Gumaanni kafalama eeni kafalama jaalatanis jibbitanis yoo fedha mana kasan cufadhaa malee bakka dhugaan nama keenyaati dabdetti gabbaanee dubbanna. Afaan wal qabuu hin dandeenyu. Kaniifuu obsa qabaadhati nama dhaggeeffadhaa. Abbaan Abu Faano moo Abu Harree moo Abu Ahiyyaa karee fattaayee ajjeesa jeequte ilma namaati. Keenyas sawraa nama ilma namaati. Inni dhiigan baya nageenyi uummanni hin feene kan nuti kophatti feenu hin jiru. Sodaa keessaa baya. Yoo isaanii taate dhufanii akkuma mucaa arsiidhaa tana dura maallaqa hawwalchiisanii lafa gurgursiisanii Oromoo meeqa walitti iyyisiisanii Oromoon sadaqaa walitti guurtee kafalte dhufanii irraa kafalanii. Yoo san hin taane wallaansa mucaa gaffida madaafaa sharraayiqa maaltu kan hunda fide qorannaa eenyu isaan hiitaniiti. Yaa akhi maal taatan mirga keessan nama dhiibsi uf hin dhiibina namaa miti mirga uf dhiibutti jira sodaa keessaa baya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo dubbiin been Abrashida mee daqiiqaa lama dubbadhu. Saraan kan kootila. Isha abbaa giddii as keessa jirtu waan ta'eef Abrashida taanii buusanii. Abrashida. Kami ijoollee teenya assalaamu alaikum. Osoo hundi keessanuu tasgabbaawa maal seetan yoo miidhame mucaa keenya ni agartan. Haga banaan barsiisaa jaanetti. Turumbaduun onnateeti wanni inni dubbatee sirriidha. Maaliif hogguu tasgabbaawanii nu wajjin dubbatan tasgabbooynee wajji dubbachuun feesisaadha. Garuu beekadhu ulaagaa lama isinii lafa kaayanii wanni isa bute. Ulaagaan lameen yoo isin gumaa gaafattan nuti ni qabsiisnaa jaan. Bakka isin feetanitti poolisni ni jira. Ba'amaarinyaa tamalishee naaggaraallee jechuudha. Kanaafuu amma wanni barbaachisu. Gumaa hin barbaannuuf ni barbaannaa kiyyaa galatoomi. Oromoon gumaa walirraa hin fudhatu. Sirri wanni ati jette. Garuu nuti ganda bira sodaa wajjin walitti gumaa walii dhiisuu hin qabnu waan nu dhiisneef isaan. Kanas jala sararanii beekadha. Nagaya isaan yoo barbaadan nutis nagaya barbaannaayin. Duuba lafatti osoo rafuu dirame dhaggeeffadha. Namni rafe nama du'e lafatti ka du'e san kadire. Gaafii isin gaafatee ture. Gaafiin inni isin gaafate mucaan as bahee waan inni ana na aarseef dhaggeeffadhu laal bakka tan waan na aarseef haa as bahee dhugaa san dubbatu isiniin jee diroo keessa waatu hafee jechuudha. Garaa mucaa keessa waatu jiraa jecha. Dhiiroo namni haqa isaa dubbatee gaafachuu hin dandeenye dayyuusa. Nuti mucaan as bahee nu gaafate isinoo mucaan keenya maal